Kunoo ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu kaafee keessa dhaabatanii AI yookiin immoo hubannoo namtolchee kan taane lubbuun akka jiran qubi isaanis ja'a kan taane mirkaneessaniiru. Maaltu deemaa jira? Erga waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti eegalanii oduuwwan sobaa ministeerri muummee Israa'el ajjeefamaniiru yookiin immoo du'aniiru jedhu miidiyaa hawaasummaa gubbaa baay'ee qoodamaa jira. Suuraan hubannoo namtolchee yookiin AI kanneen akkanaa haleellaa qilleensaa booda kaafaman jedhaman yeroo miiliyoonaa daawwatamaniiru. Miidiyaan Iraan madaa'aniiru yookaan du'aniiru jedhee jettee kana facaase. Achi ministeerri muummee miidiyaaf ibsa kennan. Kun ministeera muummee Israa'el miti jechuun quba ja'a akka qaban ibsan. Kun immoo viidiyoo hubannoo namtolcheedhaan hojjetamaniif rakkoo baramedha. Garuu gaafa viidiyoo isaa sirrii taphachiisnu quba ja'a akka hin qabne ifatti mul'ata. Inni quba ja'affaa fakkaatu harkuma isaaniiti. Oduu sobaa adeemaa jiruuf deebii kan ta'u ministeerri muummee Israa'el viidiyoo kaafee keessa dhaabatanii gaafa dilbataa gadhiisaniiru. Isaan ta'uu isaaniif immoo kan mirkaneessine suuraa isaan mul'isuu fi kallattii garaa garaa irraa kaafame kaafeen kun gadhiiseera.